Akkamitti saantiba xiqqoo fi wantoota xiqqoodhaan baatii tokko guutuu fayyadamuu dandeenya intarneeta sim kaardiilee garaagaraa moobaayilii zayinii akkasumas sim kaardiilee biroo jiran waliin akkamitti akka fayyadamtanii fi akkasumas wantoota intarneeta bilaash dalagan isin garsiisa nafaana tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan baga jiraata isin jecha hordoftoonni YouTube channel kiyyaa fi TikTok kiyyaa fi wantoota garaagaraa hin na hordoftan baga jiraata isin jecha. Allahumma salli sallam ala sayyidina Muhammad. Obboleewwan qaqqaalii fi gaggaarii baga jiraatanii ilmaan Oromoo hundi keessanuu warroonni karaa garaagaraatiin na hordoftan har'a akkamitti intarneeta baatii tokkoo fi akkasumas intarneeta bilaash biyyoota garaagaraa keessa warroota jirtanii fi keessaafuu warroonni Saudii keessa jirtanii akkasumas Imaaraat, Dubaay, Gaxarii fi biyyoota Arabaa kana keessatti warroota jirtan saantiba xiqqoodhaan akkamitti intarneeta fayyadamna karaa kamiin yeroo yeroodhaan jala deemnee fi siistema aappiin kun ittiin nu dalagu jala deemnee ittiin fayyadama kan jedhu sin garsiisa jechaadha. Haga barnoota kiyya dhumaatti naa waliin turaa sinin jedha wantoota isteeppii sin garsiisu kana godhaadha aappiilee kanatti fayyadamaadha. Aappii yeroo ammaa kana intarneeta akkaan dalagaa jiran keessa aappiileen kun aappiilee nu waliin turan aappiilee yeroo dheeraa qabanii fi aappiilee siistama guyyuurraa guyyuutti siistamoota haaraa baafatanii kaampaaniin biyya kanallee isaan ugguruu hin dadhabe jechaadha. Aappoonni kun aappii akka piispooniiti aappii akkaan seekuritiin isaanii cimoo ta'an jechaadha. Dafanii guyyuurraa guyyuutti sistema haaraa waan oomishan waan irratti dabalamuufu akka ajaa'ibatti yeroo dheeraadhaaf dalagaa jira jechaadha. Aappiilee kanatti fayyadamuudhaaf jalqaba pilaastoor keessa seentanii warroonni haaraa taatan pilaastoor keessa seentanii daawunloodii godhatanii erga daawunloodii godhataniin booda aappiilee kana wantoota warroonni shari'aa zayinii qabdan fakkeenyaaf aappiidhuma kana jalatti odeeffannoo nama hunda caalaa aappiidhuma kana irraa argachuu dandeessanii jechaadha. Akkamitti aappiilee kanarraa argachuu dandeessan? Karaan aappii kanarraa argachuu dandeessan karaa telegiraama isaanii jalatti dirqama telegiraama yoo hin qabaanne gabbuufatanii jala deemuu qabdan. Qasti kanarra cuqaastanii erga qasti kanarra cuqaastaniin booda abdeet akka gootanii fi kileerdaata akka gootanii fi akkasumas chaanaala telegiraama isaanii jala seentanii akka isaan hordoftan sin gaafatan. Maal godhuu qabdanii telegiraama isaanii jala seentanii jecha odeeffannoo isaanii siistemoota haaraa isaan guyyurraa gallakkisanii fi akka isin of eeggannoo gootanii fi akka aappiin kun yeroo yerootti isiniif dalagu jechaadha. Asirratti waan isin garsiisu biyyoota garaagaraa hedduu as keessatti jira. Fakkeenyaaf Jaawii irratti akka ajaa'ibaatti bilaasha dalagaa jira. Zayinii moobaayilii irratti immoo 25, 39, 60 warroonni beetanii warroonni beekne immoo koodii isaallee isinii maxxansuu danda'a jecha. Wantoota kanarratti akka ajaa'ibaatti dalagaa jirtan. Jala seentanii erga jala seentaniin booda kunoo siistama wantoota akkamitti akka hidhatanii biyyoota garaagaraa akkasumas warroonni biyya kana keessa jirtan illee guutuutti isinii gadhiisan haala yeroo irratti yeroo ugguramellee daftanii tooftaa kanatti fayyadama sanarraa kan akka yaadadha isiniif ka'a. Warroonni moobaayilii akkuma argaa jirtan riyaala 10 kabaatiitu kuni amma ka zayiniiti jechaadha. Wanti ka argaa jirtan kun ka zayiniiti. Zayiniidha fakkeenyaaf amma baatii tokko guutuu akkamitti akka fayyadamuu qabnu riyaala 10 garuu wanni asirratti beekuu qabdan koodii kana itti ergitanii jecha. Kana yoo hidhachuu barbaadanii koodiilee qubee 3 jiran kanatti ergitanii jecha. Qubeelee 3 kana jechaadha. Fakkeenyaaf ka zayiniidha kunoo qubeelee kanatti ergitanii ka riyaala 10 yoo barbaadan ka 25 ka 15 ka 15 ka 25 ka 60 barbaadan jecha. Wantoonni kun hundi isaanuutu baatii tokko dalaganii isaa ka dalagan feesbuuka, tiwiitaraa fi waatsaappii qofaadha. Garuu aappiilee kana fayyadamtanii intarneeta guutuutti fayyadamuu dandeessanii jechaadha. Akkasitti isiniin jedha. Ka torbanillee akkasumas qaba garuu wanta as keessatti biyyoota garaagaraallee if keessaa qaba jechaadha. Akkasumas aappiilee tiim tunnel jedhu kunillee aappiin kunillee akkasuma guyyurraa guyyuutti abdeeta gochuu hin dagatina. Abdeet gochuun siistemoota haaraa isaan gabbaasanii aappii kanarratti dabalan dhufee isin fayyada. Aappiin kun akka isin waliin dalaga hin dhaabne godha jecha. Aappii kanatti fayyadamtanii yeroo yeroodhaan jala deemtanii abdeet godhuu pilaastoor keessa seentanii abdeet akka gootan sin gaafata. Yoo isin guyyuutti abdeet hin goone akkanumatti aappiin kun mataa isaatii isiniif hin dalagu gonkumaa jecha.
akkanumatti aappii tokko gabbuufannee appuma san qofa fayyadamna yoo ka jettan taatanii gonkumaa saniin yeroo dheeraa siniif dalagu sinii addaan cituu mala jecha. Erga update gootanii kunoo biyyoota garaagaraa asitti sinii maxxanseera zayinii moobaayilii kunoo kajaawwiillee akkasumas sawaa warroonni sawaa barbaadan kunoo sawaa asitti sawaa baatii tokko jechaadha. Baatii tokko TikTok qofaa jedha garuu aappii kanaan hunda dalagaa jecha riyaala 30 koodii asirratti argattan 8925 kanatti ergitanii jecha. Akkasumas akkuma zayinii fi moobaayilii kanallee sawaan ni qabaa as keessatti koodii isaa keessa kun telegiraama isaa kunoo telegiraami isaa as jala jira jecha. Kun immoo telegiraami isaa kunoo as jala jira. Asirra cuqaastaniiti telegiraama isaa keessa seentanii join godhatanii akkasumas TikTok kiyyallee telegiraama kiyyallee join godhadhaa kunoo telegiraami kiyya telegiraama keessa seentanii Adam Wallo jettanii karaa search yoo gootan kallattiidhuma siniif baha kunoo profaayilii kiyya argaa jirtanii namoota 122 qofaatu as jala jira hedduu irratti fayyadamtanii siniin jedha. Afaan Oromoositti siniin gadhiisa aappiilee sin haaromsachuu qabdan. Akkasitti jala deemtanii wantoota irraa bu'aa buufattanii biyyoota feetan keessa yoo jiraatan jechaadha. Biyyoota garaagaraa keessatti kun biyyoota hunda keessatti biyyoolee garaagaraa keessatti guyyurraa guyyutti oomishanii gabbaasaa jiranii jechaadha. Akkasitti fayyadamaa siniin jedha aappii kanaa kan fakkaata. Kanallee haatunillee akka ajaa'ibaatti dalagaa jira. Biyyoota hedduu keessatti illee hedduu aappii bu'aa qabeessa jechaadha. Biyyoota garaagaraa keessatti illee as keessatti sawaa zayinii moobaayilii akkasumas biyyoota gaxaree biyyoota Dubaayii Imaaraat biyyoota garaagaraa keessatti illee dalagaa jira. Kunillee kaanillee biyyoota hunda keessatti illee dalagaa jira jecha. Kuni amma intarneeta akka biyya keenyaa san ka amma reefu seenan Safaariikoom jedhamu san irratti illee hedduu aappii kun yaalii godhamaa jira. Hedduu akka waan hojjettutti namoonni hedduu biyya keessa jiran kennee fi aappii kanatti namoonni fayyadamaa jiran ni jiranii jecha. Safaariikoom irrattis kana fakkaata. Akkasumas immoo warroonni amma dura aappii namoonni aappiileen aappii kana sin garsiisan ture aappii namni amma dura footoo fi viidiyoon keessan sin jalaa badee akkamitti akka as keessa argattaniidhe irra sinii dhaaman ture. Fakkeenyaaf aappii tokko wantoota footoo yookaan viidiyoo tokko buufachuudhaaf qastii sararas tuqaa sadii kanarra cuqaasuu qabdanii erga asirra cuqaastanii booda fakkii download dhufsanii bahaa jecha asirra cuqaastanii gabbuufattanii jechaadha. Kallattiidhumaan galerii keessan keessa darba jecha. Akkasumas ammallee wantoota viidiyoo fi suuraan amma dura sin jala haqamanii jiraatan aappii tana keessa seentanii aappii tana namoonni bilbila hundarra jirti jecha. As keessa seentanii booda gabbuuttanii karaa gadii kanarratti jecha. Kunoo karaa gadii kanarratti asirra cuqaastan wantoota isin haqxan guutuutti as keessatti argattanii jecha. As keessatti argattan kun fedhaa ta'u viidiyoo ta'u suuraa ta'u as keessatti argattanii as keessaa gabbuufachuu illee ni dandeessanii isiniin jedha. Barnoonni kiyya har'aa kana fakkaataa viidiyoo kiyya sanitti like share subscribe gochuun dagatinaa haga barnoota dhufu wal deebiin nagaan naatu.